እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም እድል። ሚዲያ ኩኒስ ጅራ ሚዲያ akkasumas waajjira amaaree kun baay'ee gaariidha. Taphicha ammoo garee Manchester United yookiin garee kiyya keenya akka inni mo'atu abdii guutuu qabnaa jechuudha. Taphaadha guyyaa irraa tapha Pirimeer Liigii biyya alaatti garaagarummaa qabu. Hoggansi kenna ta'u. Manchester nuti abdiin kenna ammas. Carraa ta'ee warri maanchaa irra numaa jira. Yoo harka fuuna kamirtu qabantoota daawwattoota kolbaa miidiyaan turte haadha dirree kubbaa miilaa bareessa dukkalee keessatti argan. Egaa kanaan dura akkuma gabaasa ture jechuudha. Taphni jaalleewwanii waancaa fataa biiraatii fi waannaa uffata huccuu kan qopheessuudhaan kan qopheessu jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa keessatti egaa guyyaadha kan bira jiru maqaa isaatii fi hojii gahee isaa kan nuuf himu ta'a. Nufaana tura YouTube kan subscribe like gochuu hin dagatina isin jenna. Yoo harka fuuna kamii. Yoo akkam nagaa jirtu. Maqaa keessanii fi gahee keessan. Gaheen kiyyaa ammaa fi dirree kanarratti taphataa. Taphataa garee Manchester United fayyaa fi akkas. Hayyee maal fakkaata taphni kun tapha kanaan dura dabarsaa turtan keessaati maal fakkaata akka ilaaltutti gara duraa waancaa kana amma taphattanuu fi eentu mo'attee yaadda? Taphi gaarii dorgommii cimaa ture kilaboota jaha gidduutti gaggeeffamaa ture. Kilaboota jahan gidduu gaggeeffamaa ture keessatti miira obbolummaatiif hariyoomaatiin kan dorgommiin gaggeeffamaa ture. Dorgommii san keessa kilaboota jaha keessaa 4 marsaa kanaaf dhaqqabuu hin dandeenye. Kilaboonni 4 jiganii jiranii. Kilabiin 2 liidarii fi garee deeggartoota Manchester United fayyaaf magaalaa Bulee Horaa waancaa yookiin geebaaf dhaqqabanii jiranii. Har'a tapha sanii fi dirree kanatti argamna. Taphicha ammoo garee Manchester United yookiin garee kiyya keenya akka inni mo'atu abdii guutuu qabnaa jechuudha. Geebi keenya yookiin muduunuu yookiin waancaan kennaa jenna. Hayyee guddaa galatoomii yaada bal'aan nuu kennitanii fi mee fataa biiraatii fi dhaabbata waannaa kana akkam mijeeftan carraa kana ammoo yeroo tokkoffaa hundeessee dhiisuu wayyamoo irra deddeebi'attanii yaaddan? Irra deddeebi'e gaarii dadammaqinnaa fi sosochii ispoortii bifa haaraan akka inni magaalaa keenya keessatti jalqabu tolchee jira. Akkasuma dhaabbanni oomisha huccuu ispoortii waannaa fi dhaabbanni oomishaalee dhugaatii adda addaa fataa sochii inni jalqabe sochii gaarii sochii kana ammoo dhaabbati adda addaa akka fakkeenyaatti fudhatee magaalaa Bulee Horaa keessatti qophiiwwan kana fakkaatu odoo qopheesse yookiin tolchee gaarii kan jedhu qabna. Dadammiqeensa guddaa ta'e guddoo nuufis dammaqina guddaa ta'e fayyaaf taphanna waan ta'eef akkasitti haala gaarii jira kan jennu qabna. Hayyee guddaa galatama yaada. Ulfaadhaa isinillee galatooma. Maqaan kiyya Addisuu Alamuun itti aanaa tajaajila daldala bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Nasi arganneef tokkoffaan tapha jaalalaati. Taphi jaalalaa kun garee 4 taphatame. Guyyaa har'aa garuu guyyaan nuti asitti argamnu kun guyyaa waancaati jechuudha. Gareen keenya garee hooggansaati. Garee hooggansaatiif garee Manchesteriiti kan taphatu. Taphi guyyaa har'aa immoo qabxii fudhannee akka baanuuf waancaan akka harka keenya galu abdii qabna jechuudha. Garee warra liidersiil waancaa fudhatu abdii qaba jechuudha. Garee waancaa gareen keenya namaa dirqama. Kutannaadhaan taphanna jechuudha omne. Taphi hadha guyyaa har'aa tapha Pirimeer Liigii biyya alaatti garaagarummaa qabu. Hoggansi kenna ta'u. Hayyee guddaa galatoomaa kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaan turkee dabareedhaan yuutuubii irraa isiniin dhinya yuutuubii kana sabsiraabii laayik gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Tokkoffaan dhaabbati fataa biiraa kun waan hedduu godheera jechuudha. Tokkoffaa fayyummaa kennaafu akkanatti qophaa'ummaa isaa uume karaa kaka'umsa qabu garee fayyaa garee horaa garee Manchester United garee hooggansaa qopheessuu isaa dhaabbati biraallee fakkeenyummaa kan hojjetanii akka hojjetan jechuudha. Kan dhaamsa qabu hundaa ol garuu gareen kun asuma irratti taphatame dhiifamuu qofa kan ta'e yeroo yeroodhaan fayyummaa kennaafu fayyummaan tokkoffaa ispoortiin jaalala keessatti ammoo fayyummaa barbaachisa. Fayyummaa qaama keenyaatiif dhiibbaa garaagaraa dhiibbaa dhiigaa ta'anii baani furdin qaama akkana sukkaara maanii kanarraa kan hir'isu tokkoffaa ispoortiidha jechuudha. Akkuma qorichi jiru taa'e. Hundaa ol garuu dhaabbatti magaalaa kana keessa jiru manneen raabsa dhugaatii garaagaraa kan qaban osoo akkanatti qopheessanii. Amma sababa kana qofaaf amma garee kana uumanii fi asumaan dhaamsa kiyya dabarsuu kan barbaadu sababa rakkoo waliigala biyyattiitiif jedhanii dhaabbate amma waan kana qopheessanii gatii akka hin daballe gamanumaan dhaamsa dabarsuu barbaada jechuudha. Hayyee carraa gaarii isiniif hawwina gara duraatti ammoo taphni kun eessa akka xumura fe'ee noolee akka xumura waancaan tokko kaasu waliin kan laalu ta'a carraa damsaa isiniin jenna. Hayyee ulfaadha. Maqaan kiyya Ashannaafiir baay'eeti. Tapha guyyaa har'aati gaggeeffamu irratti tapha Manchester United fi garee liidarsii gidduu gaggeeffame
Maancheen tokko duwwaan injifatee jira. Anis akka deggaafi maanchetti gammachuun guddoon nu dhagamee jira. Waancaa keenya fudhannee ammaan booda har'arraa kaanee imala keenya gara hawaasaatti illee itti fufnee achis waancaa akka kaannu abdii qaba jedha. Deggaa taphi kuni fataan dirjitiin fataa kuni ispoonsar nuu taanee jiru. Ammas dirjitiin hafanis taphoota akka kanaa osoo taphachiisanii fi gaarii ta'a jedha. Wacce kaampaaniin akka waan magaalaa kana jiruu fi taphoota akkasii kana kaampaanota kun yeroo hunda ta'u akka taphatanii taphattooti illee nutis taphataanii as keessaa si waan filamuu fi tapha gaarii jedhee akkuma gammachuun itti dhagahamee waancaa keenya fudhatuuf deemna akka maancheetti nuti abdiin keenya ammas nu faana turaa jenna. Kanaaf galatooma isinis. Takattal Masalee jedhama. Taphni kun baay'ee gaariidha. Ammallee ispoonsoroonni adda addaa dhufanii tapha gosa kana odoo qopheessanii guddina magaalaa keenyaatiif iyyuu baay'ee gaariidha. Ammallee itti haa fufeedha. Galatooma isiniin jedha. Maqaan kiyya Tukee Annaa jedhama. Ani garee liidarsii keessa taphataa lakkoofsa ja'aati. Akka carraa ta'ee warri maanchaa irra numee jira. Yeroo itti aanu nuti mo'achuu dandeenya. Waliigala garuu taphi kun kan barbaachisuu fi fayyaa namaatiif jechuudha. Namni guddanneedhe akka tapha keessaan ba'an namni fayyaaf yoo taphate bu'aa gaarii argata jechuudha. Namni sochoone dhukkuboota garaagaraatiin qabuu danda'a. Socho'uun qofti bu'aa jechuudha. Injifachuu qofa osoo hin ta'in injifatanii ijoollee duubaa dhuttuu fakkeenya ta'uun bu'aa gaarii waan ta'eef tapha kana waajjira dargaggoo ispoortii magaalaa waliin ta'ine yeroo yeroon kaampeenii akkanaa qopheessine kilabii godinaalee ollaa kennaalee waliin taphatiisaaf qophii waan ta'eef yeroo itti aanuuf injifachuuf qophii. እንኳን ደስ አላችሁ ማንቼዎች። በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነበር። እጅጉን በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ የሚል አቅም ደስ የሚል ጨዋታ ነበር ያሳያችሁን። እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም እድል። ለቀጣዩ ደግሞ አሸንፋችሁ ቡሌ ሆራ ዋንጫውን ይዛችሁ እንደምትመጡ አይሆፕ። አመሰግናለሁ። ዮያ ጋሬ ማንቼ በቀቀመደን duraan dursee kabajamtoota hawaasa bal'aa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa keessatti argamtan, kabajamtoota gareelee fayyaa bulchiinsa magaalaa keessatti argamtan, keessattuu dorgommii fayyaa kan kaampaaniin biiraa fataa akkasumas uffata ispoortii qopheessuudhaan kan beekamu waannaaw waajjira dargaggoo ispoortii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa waliin ta'uudhaan bifa adda ta'e torbaan lamaaf bifa baay'ee nama hawwatuun tapha wal dorgommii kubbaa miilaa magaalaa Bulee Horaa dirree Barisoo Dukkallee irratti gaggeessaa turee jira. Har'a goolaba isaa argatee jira. Duraan dursee gareeleen injifattan baga gammaddan baga kanaa isin gahe. Itti aansuudhaan osoo hin galateeffatin kan darbuun barbaan keessattuu magaalaa Bulee Horaa yaadattanii wajjin taanee ispoortiin fayyaaf ispoortiin jaalalaa jennee magaalaa Bulee Horaa keessatti misooma ispoortii waliin gaggeessina jedhanii kabajaan gara magaalaa Bulee Horaatti kan dhufan dhaabbata biiraa fataa na galateeffadha yeroo tokko. Akkasumas uffata ispoortii qopheessuudhaan kan beekamu dhaabbata waannaaw na galateeffadha. Itti aansuudhaan murteessitoota keenya guyyaa hedduun waliin turanii tapha bareedaa akka nuti taphannuuf jidduu keessatti sarararratti ala ta'anii murteessummaa baay'ee gaarii fi cimaa kennuudhaan guyyaa har'aa tapha waancaas kan nu taphachiisaa turan murteessitoota keenyaa fi saamlee nu kennaa fi itti aansuudhaan tapha kana kallattii adda addaatiin laayiviidhaan sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan miidiyaawwan tamsaasaa nu taasisaa turan keessattuu kolbaa miidiyaa kunis jiraa miidiyaa akkasumas waajjira Amaaree kominikeeshinii godina Gujii Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa yeroo tokko sirriitti na galateeffadha. Xumurarratti warri har'aa waancaa kaasisan ergaan isinii qabnu gara hawaasa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa bakka buutanii deemtanii yeroo magaalaa hawaasaa deemtan kan bakka buutanii deemtan garee Manchester fans odon ta'in magaalaa Bulee Horaa garee ja'an hunda bakka buutanii deemtan waan ta'eef imaanaa guddaatti isinii kennamee jira. Imaanaa isinii kenname kana injifannoo galmeessitanii gara magaalaa keessanitti injifannoon akka deebitan hawwii koo asumaan ibsachuu barbaada. Irra deebi'uudhaan baga gammaddan baga walumaan gammannachuu barbaada.
Wow, wow.